bilisoo show marii haala yeroo irratti miseensota yookaan hogganoota qeerroo tokkummaa abbaa sabaa waliin marii bal'aa haala Oromoof Oromiyaan keessa jiru ilaalchisee gaafii fi deebii miseensota qeerroo tokkummaa abbaa sabaa waliin kan goonu tahaa daawwattootaaf kabajamtoota qophii bilisoo show kan sagantaa kana isin biraan gahaa jirtu ana Faajjii Walabummaatii nu waliin turtii gaarii. kabajamtoota fi jaalatamtoota garee bilisoo show har'aan tana asitti argamtanii qeerroo tokkummaa abbaa sabaa dubbisuu keessaniif duratti guddaa galatoomaadhaan isiniin jira. Akkasumatti hawaasni keenya kan biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa jirus akka gartee miidiyaa bilisoo show kana akka subscribe godhuu asumaaniin dhaamsa dabarsaa. Gaa amma gaafii teenya dura teessuun garee bilisoo show aadde Faajjii Walabummaa amma gaanaaf qopheessitee naa dhiyeessiti. Kanarratti gaa hawaasa keenya kan biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa jiruufis deebii qubsaa akka kootitti gama kootiin deebisaa jeetiin waada seeneetii jira. Miilanumaan gaa haa gaafii nu dhiyeessitu hin jira. Egaa akkuma beekamu miseensota yookaan hogganoota qeerroo tokkummaa abbaa sabaa duraan dursee asitti nu argamuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Mee duraan dursee jaala keenya gaafiin nuti qabnu gaafiin jechuun akkuma Oromottuu yaaddoo taatee jirtu isa barataati. Barataan egeree biyyaa ta'uu eenyuun ni beeka. Kanaaf barataan maaliif du'uu barbaachisee isa jedhamu kana yoo yaada qabaatte mee yaada akka irra nu kennitu asumaan si hubachiifna. Egaa kanas gaafii jaala teenya waliin akka nu deebiftu ni abdannaa jaala teenya waliin turtii gaarii siin jenna. Gaafiin keenya kan har'aa gaafii haala amma biyya keessa deemaa jiru maal fakkaata? Akkasumas jijjiirama isa jedhamu kanaa fi Oromoo fi Oromiyaan hoo maal keessa jiran isa jedhamurraa gaafii kana jaala keenya akka nuuf deebisu asumaan kabajaan isa gaafannaa. Isa waliin turtii gaarii. Kungaa isa waa'ee barattoota keenya irratti dubbachuudhaaf gaafiin kunis gaa bareedaadha bagana gaafatanii jaa gareen bilisoo show barattoota keenyaa fi ilmaan Oromoodha haalli immaan tana mootummaan kun irratti deemamaa jiru kun maal yoo jennu taate Oromoon yoon ifi baratee kan gartee bikka qabatu taate Oromoon yoon ifi baratee gartee lafa qabatu taate waan gabroomsuu hin dandeenye jecha warri baratee jiru warri immoo gartee barnoota qabu warri barnoota gartee sadarkaa olaanaa irra jiran kana akka Oromummaatiin duguuggaa shanyii ilmaan namaa haareetti jechuudha. Dhagaa asirratti barattoota obbiseen jiru waa'ee barattoota irratti nama barateetitu biyya bulchuu danda'a. Nama barateetitu namaan deemuu danda'a. Kanaafi ija Oromoo dhaamsuudhaafi barattoota irratti xiyyeeffatee jechuudha mootummaan kun barattoota fixaa jiran. Kanammoo isa ilmaan Oromoodhaa kibbaa fi lixarratti haalli ammaan tana deemamaa jiru kun haala kamii yoo jennu taate haala ija siyaasatti yoo keessa galaalu taate maal fakkaata? Haala amma addi bilisummaa Oromoodhaa isa filannootiif jee xiqqoo gaammaa dubbiin bika filannoo nu fidde warrirraan fagaattu isa filannoodhaa kana wajjin wal qabatee amma addi bilisummaa Oromoodhaa golaalee kibbaa fi lixarratti dhibbarraa dhibbatti ni injifata mootummaa kana. Amma dura sirna tokko mallas maal godhe Ogaaden akka isin filannootti hin deebine godhe jechuudha biyya shororkaa godhe akka isin hulaa filannoo seenuu hin dandeenye godhe. Isin galee kanaafi gaa kibbaa fi lixarratti lola kana banee jechuudha bifa lafootii fi xayyaaraan. Waan kanarratti Oromoon maal ija siyaasaatiin ilaaluu qaba? Wanni inni ilaaluu qabu akka filannoon kibbaa fi lixarratti hin geggeeffamne. Akka filannoon kibbaa fi lixarratti hin geggeeffamne akka qabsoon bilisummaa Oromootiin if duuba deebitu gochuudhaaf yaalii aggaammii gochuu barbaadeeti mootummaan gabroonfataadhaa kun. Kanammoo ittis milkaa'uu dadhabee jira. Nis bututee jira. Nis carqaa'ee jira jechuudha. Carqiin huccuun akka gizee carqoo itti fuubarraa baasanii darban. Amma kibbaa fi lixarratti caasaan mootummaadhaa kajaan kun guutumaan guututti carqaa'ee jira jechuudha. Yeroo kanatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa ta'u caasaa isaa akka barbaadetti kibbaa fi lixarratti akka barbaade waraanni bilisummaa Oromoodhaa caasaa isaa yaamee
waan fedhe geggeessuu danda'a jechuudha yeroo ammaan tanaa kana. Kana kun kanaa wajjin wal qabateeti jechuu barbaadeeti amma waggaa tokko caalee jira kan kutaa tokkicha wallaggaa sana irratti duulaa jiru mootummaan kun. Kutaa tokkicha wallaggaa kana irratti duulaa jira dadhabee kutuma tokkichaa kanaa ayyee gaafa dhufaanni kutaa hordofte akka keessaa isa kana baname maal fakkaata? Oromoo ija qalbiitiin gallaala. Addatti immoo hawaasni keenya kan naannoo kaan keessa jirtan. Wanni maan tana dhumaatii ilma Oromoodhaa kan lixaatii fi kan kibbarratti gaggeeffamaa jirtu karaa Harargee fuula gallaattee jirti torbaan kana keessa. Torbaan dabre kana keessa jechuu barbaadeeti. Isaan kanarratti ija siyaasaatiin gallaala Oromoo. Kadaaloo nyaate adii ofiisni ta'aa jaan. Sinigalee kadaaloo nyaate adii ofiisni ta'aan san dhuftee jirti jechuudha yeroo ammaan tanaa kana. Kanaafuu hawaasni keenya warroottan biyya keessa jiru wanni inni dhaamuuf akka filannootti milkooyin Oromoon gonkuma mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaa shiraan dhaabbate mootummaan nagaan dhaabbate hin jiru waggaa 150 kana mootummaa shiraan dhaabbatee shiraan ilma Oromoodhaa gabroomsaa ture waan ta'eef kanaafuu ilmaan Oromoodhaa hundinuu waan kana ija siyaasaatiin ilaaltanii waan amma dhumaatii wallaggaa dhumaatii Harargeeti dhumaatiin Harargee dhumaatii wallaggaati dhumaatiin kibbaa dhumaatii Arsiiti dhumaatiin Arsii akkana jennee kutaalee 10 keessaa mootummaa kana dadhabsiisu itti bahuu kallattii damiin falmaadhaan jechuudha falma hadhaa gaggeessine waraana keenya cimsachuu waraana Oromoodhaa hin jiru amma paartiin takka waraana qabdu hin jiru adda bilisummaa Oromoo hin ta'in isa filannoo kanarrattis yoo filannoon tun kuftee akkam taate Oromoon yoo filannoo kanarratti injifatte akkam taate mee naa hima yoo nifi mootummaan FPRDF kun injifatte mootummaan FPRDF ni injifatame ni injifata maaliif jennaan inni kun mootummaa shiraati mootummaa haqaatii miti mootummaa hattuu mootummaa bulguudha kanaaf mootummaan kun filannoo boordii filannoo tanaan ni hatee dirqamaan injifata paartilee siyaasaa tamataa ol qabattee wanna jettee isii tana guureefti mana hidhaa galcha. Kanaaf waan kanaaf of qopheessuudha Oromoon bakka jirtu hunda. Sinigalee mirgii ilmaan Oromoodhaa kan deebi'uun kan kabajamuun adda bilisummaa Oromooti waraana bilisummaa Oromooti. Dhaaba adda bilisummaa Oromooti dhaaba keessan adda bilisummaa Oromoo jabeeffadhaan isin hin jaa kana dhaamsa dhaama uummata keenya immoo kan biyya keessa jiru gaadhumaatiin gaadhituma jirti. Akkuma jirutti ta'ee gaa bilisummaan gaadhuma malee isin dhuftu kana booda uummanni keenya kan biyya keessa jiru akkana taanee abaluu iyya dabarsaa kana dhaabuudha qabna nuti. Maaliif Oromoon sodaatamuudha qaba. Oromoon biyya isaarratti aangomuudha qaba. Kana jechuudha kan waraanni bilisummaa Oromoo wareegama guddaa kafalaa waggoota 50 oliif 40 oliif itti gartee gaara keessatti itti wareegama hunda kafalaa ture. Kana nuti hundinuu xurree gootonni keenya nu dura irra dabran kana qabannee nuti qeyroonis anuma akka mataa kiyyaa qeyroodha. Eenyuun hin ijaarame ni beektanii? Adda bilisummaa Oromooti. Abbaan qeyroodhaa eenyu? Adda bilisummaa Oromooti. Warra karabaattaa nagatee warra gartee suufa uffatee biyyoota alaa kanarra deemee qeyroo jirtu juu kanaa miti abbaan qeyroodhaa abaawoodha adda bilisummaa Oromooti. Kana akkasumatti jechuudha waan kanaas gochuudha qabna. Waraana keenya wanni isin dhaamadhu waraana keessan cimsa ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanii kanuma gaafiin biroo yoo jiraatu taate gara gaazexeessitoota keenyaatti deebina qophiidhaan jira. akkuma beekamu isa filannoo kanaas nuuf kaaftee jirta jaala keenya dhugaadha filannoon deemu jirti filannoon amma deemaa jirtu kun haala amma biyya san keessa deemaa jiru haala dhumaatii Oromoo isa lixaan hangafee gartee jiddugala gartee Oromiyaa kanatti tahee achirraa ammaan tana inumaa tarkaanfatee ba'a Harargee Harar Dirree Dhawaa keessatti deemaa jiru kana waliin fi haalli amma filannoodha jedhamee deemu kun wal gitaa moo waliin gitu isa jala
akkasumas dubbiin filannoo biyya nageenya hin qabne takka keessatti filannoon ni geggeeffamti. Inni jaamu kun hangam takka sirrii isa juutti akka nu deebitu kabajaan si gaafannaa jechuudha. Kabajamtootaa fi kabajamtoota miidiyaa Bilisoo Show ammas gaafii gaanu deebiftee jirti, deebinee jirra. Isa gartee maanta filannoo biyya keessaa kanaa isa jiru irratti kun gonkumaa soba akka jettan. Filannoon biyya Itoophiyaa keessatti karaa nagayaatiin gaggeeffamtu hin jirtu. Dhugaadha filannoo ni feena. Filannoon silaa nuti nu gargaarti ni feena filannoo jibbineetii miti. Bas mootummaa kanaatiitu mootummaa cubbuudha. Kanaafuu immoo dura nama nagee qabuutiitu filannoo saniifuu dhiyaata. Golaalee Oromiyaa keessatti kibbarratti lixarratti lolaatiitu jira. Bifa lafoo fi xayyaaraan jechuudha. Summiin ilma Oromoo irratti biifamaa jira. Odoo summiin si gubbaatti dho'aa jiru, odoo ibiddi gubbaarraa sitti darbamaa jiru, filannoon ati gaggeessitu maali hin jiru jechuudha filannoo kun soba. Isa sala filannoodhaa mataa keenyatti himuu qabnu. Filannootu karaa dimokiraatawaa ta'een gaggeeffamaa jennee waan ifitti himnu hin qabnu. Isa tokkicha ibiddaan ofirraa deebisuu qofa filachuu Oromoon akka kiyyatti kana paartileen siyaasaa dursa paartileen siyaasaa Oromoo hundinuu dursa filannoodhaaf horiiwuu odoon ta'in ilmaan Oromoo kan dhumaa jiru, kan kibbarra dhumaa jiru, kan lixarra dhumaa jiru kanaaf akeeka kannu dura nagee ilmaan Oromoodhaa kana kabachiisu. Nama jiruutiitu filata. Biyya nagee qabduutu filannoo gaggeessa. Haalli filannoodhaa amma akka isaan itti deeman kun haala gartee filannoodhaa akkana filannoo gaggeessinaa jedhanii deeman kun haala filannoo walxaxaadhaa haala mootummaa kanaa gartee mootummaa dimokiraatawaa gochuudhaaf socho'aa jiran jechuudha. Waan kana nuti Oromoon dammaqinaan irratti hojjannee filannoo tana afaan qawweetiin xumura itti gochuu kanuma kan hin dhaammadhu. Addatti warroota namoo biyya keessa jiru wanni isaan ta'uu qaban isa filannoo kana dhiisanii amma ijoollee garaagaraa irratti ijoolleen amma ijoollee Oromoodhaa waraqaa eenyummaadhaa dhorkataa jiran. Waraqaa eenyummaadhaa dhorkataa jiran jechuudha. Kun akkamiin filatama? Biyya nagee qabduu filatama. Ana akka kiyyatti Oromoon filannoodhaaf dhiyaachuun hin barbaachisu. Maaliif hin barbaachifne jennaan Oromoon biyya isaa jira. Biyya isaa irratti namni filannoo akkamii gaggeessa? Biyya isaa dhiigaan harkaa baate dhiigumaan fudhachuudha malee kun dhaamsa isa xumuraati. Akkana galatoomii jennaan galatoomii akkasumas yeroo tokkummaa abbaa sabaa mariin goonee marii bal'aadhaa ammaa sitti fufaa jaalawwan keenya akka nu hordoftan warroonni gartee hordoftoonni qophii Bilisoo Show akkasumas tokkummaa abbaa sabaa akka kabajaa fi jaalalaan nu hordoftanis asumas isinitti dhaamannaa qophiin keenya har'aan tanaa itti fufaa qophiin haala yeroo irratti ummata keenya kan naannoo keessatti argamnu kana hundaa'u mariisisutti jirra. Kanaas haala Oromiyaan keessa jirtu ilaalchisee haala Oromoon amma keessa jiruu fi haala burjaajiinsa siyaasaa irratti wantoota dhalataa jiruu fi rakkoolee Oromoo fi Oromiyaa irratti uumamaa jiru bal'inaan akka nuuf ibsan abdiin eeggannaa akka nu hordoftanii asumaa isinitti dhaammannaa jechuudha. Kanarratti gaafii jaalli teenya qabdu akka hordoftan asumaan isinitti himan dhaammannaa jabaadhaa nu hordofaa isinii jenna. Bilisoo Show akkasumas keessani ka Oromooti ka uummata Oromooti waan ofii abbaatu jabeeffataa akka jabeeffattan akka share like subscribe gootan asumaan isinitti dhaammannaa. Komantiilee akka hin daganne yaada keessan jalatti nu barreessitan yoo rakkoon jiraate rakkoo teenya asumaan akka furachuu dandeenyus ni amanna. Kanaas isinitti dhaammannaa qophii Bilisoo Show akkasumas mariilee qeyroo tokkummaa abbaa sabaa waliin goote godhaa jirtu akka hordoftan asumaan isinitti dhaammannaa nu hordofaan dhaamsa keenyaa jechuudha. Guddaa galatoomii jaala keenyaa kanatti aansuun haala filmaata amma biyya keessa deemaa jiru. Kana ilaalchisee jumlaan dhumaa uummata Oromoo kana waliin mee haalli filannoo kun osoo uummatni Oromoo dhumaa jiru akkamiin dandahama? Ajee galatooma miseensota yookaan deeggartoota qondaalota Bilisoo Show har'aan tana dhuftanii nu wajjin marii godhuu teessaniif guddaan isin galatoomfadhaa. Isinillee baga nu jiraattanii baga walumaan nu jiraanne jechuu barbaadeeti. Akkasuma har'aan tana dhuftanii qeyroo tokkummaa abbaa sabaa irratti quunnamtii nu godhuu teessaniif guddaan isin galatoomfannaa.
karaa gaafilee naa dhiyaatanitti yoo deebinu inni waa'ee filmaataa jedhamu isa yaachisaadha. Garuu haalli Oromoon duraan keessa turte haala nagaatti waan hin ta'iniif Oromoon durumaanuu loluma keessa turte jechuu barbaade waggaa 150 dabran kan hunda keessa. Kanaafuu nuti hara filmaataatiinis wanni nu daangeessaan jiru kana egaa silaa godhu mootummaadha ture. Nageenyi sunillee nu miti itti gaafatama qabu itti gaafatama nagaa sunillee qaamni qabu ni jira. Isaa hundillee nuti waan nuti baan qabnu jechuu barbaadeeti. Isa kana irra deddeebi'ee bal'isee yooniin dubbadee uummata Oromoo biraan gaachuu barbaadu waa'ee paartilee siyaasaa uummata Oromoo biyyoota keessa jiranii irratti xiqqoo yaada dheeraa tokko gaggabaabseetti masiin ga'uu barbaade. Warroottan ammaan tana filmaataan jedhanii biyya keessa ammaan tana waajjiraalee babbanataa jiran kun warroottan ammallee paartileen biraata jirtu ammallee dorgommii waa'ee filmaataa irra jiran kana ilaalchisee as keessatti waan takka waan uummanni keenya hawaasni keenya uummanni Oromoo keessaa qeerroon irratti gaffageenyaan bal'inaan gadi hubachuu qaban takkaan haasuu barbaade. Inni filmaataa kun qaamni filmaataa dhiyaatu qaama madaalamee uummataanis akka paartilee siyaasaattis akka biyyoota keessa gaggeeffamu san keessatti illee qaama madaalamsiisu sun waraqaan madaalummaadhaa kanamteefiitu kara filmaataa dhiyaatan akka yaada mataa fayyaatti. Eega dhiyaateen booda namni filmaataaf dhiyaatu sun nama dhiiga lammiisanii kan facaasin lammiisan biratti kan fudhatamu qabu. Lammiisan kan miidhin kan ture ta'uudha qaba. Garuu yeroo ammaan tanaa keessatti as dhiyoo kana namootan duraan beekamtii dhuunfaa malee dandeettii yookaan hubannoo gartee waa'ee sila paartii tokkolleetiin osoo hin yaamamin asuma dhiyeenya kana deemanii dabalamanii obbidiyoo keessatti filmaata kanaan dura deebianii wanni labsaniitu jira bilisummaa labsaniitu jira nuti bilisoomnee jirra. Wanni silaa gartee qawwee fakkaachisa wanni hidhannoodhaan nu barbaachisu honkutee jira sirni isaanii warroottan jechaa tureetu arraan tanaas deebi'ee filmaataaf qopheessaa jira uummata keessatti. Inni kun hiree Oromoo birjaajee suura jaama hiree Oromoo duratti gufuu ta'uudha jaama malee waan silaa furmaata gaafii uummata Oromoo bara meeqatti dhuman kanarratti furmaata ni taajee waan yaaduu miti jechuu fayyaan akka fayyatti natti ulfaata. As deebi'ee sanumatti aansee inni kun siyaasaan isaatillee warroottan jalaa fashalatamu deebi'anii hawaasa keessa gad deebi'anii siyaasaa kana diriirfachuudhaan dura dandeettii akkasii sanillee dhabnaan mootummaa dabalamanii mootummaa wajjin mootummaa tana waan silaa qeeroon bara meeqatti dhumtee ofirraa buqqaaftatan deebi'anii ammallee karaa silaa qeeroon gartee irratti hin dhaqabuu hin dandeenyeen ibduuba qeeroo tana deebisuudhaan humna qeeroo ibduuba deebisuudhaan ammallee irra yaalaa turaniitu deebi'ee waraanuma keenyallee qawwee nu barbaachisu karaa nagaatiin gala hoota hawaasatti dabalamaa jedhanii uummata keenya waraana bilisummaa uummata Oromoo waggoottan 27 dabran kana gaara keessatti hidda mukaa nyaachaa turan firii mukaa nyaachaa turan karaa nagaatiin jedhanii galchanii hidhannoo irraa hiikanii mana hidhaatti darbanii leenjiidhaa isin hanna jedhanii mana leenjii san keessatti nyaataa fi dhugaatii keessatti summii godhaa fi warroottan turaniitu arraan tanallee deebi'ee filmaata jedhanii filmaata saniif qopheessuudhaaf uummata keenya hiree isaan harkatan tanallee burjaajeessaa jira. Kana ammallee uummanni Oromoo gaffageenyaan gad hubannoodhaan waan kana akka irratti dalaganillee dhaamsa kiyyallee dabarfachuu barbaada. Kanatti aansee addi bilisummaa uummata Oromoo barootan dheeraa waggootan 150 kana keessa hiraarfamaa ture. Kan hiraarfamaa tureefis dhiiga Oromoo faca'aa jiru kana akkam facaane godhuudhaaf mirga uummanni Oromoo dhabe kana akka harkatan godhuudhaaf as deebi'ee paartileen ammaan tana dorgommii filannoo irratti deemamaa jirtu tana keessa warroottan jiru waraana keenya yaamanii galchanii hidhan leenjisni kan najani warroottan hidhaman hidhaarrallee hin baafne kan ukkaamsaniitu jira sungumaa isaan gaafatamne kadduweetu jira sungumaa isaan gaafatamne ammoo waddi bilisummaa uummata Oromoo waraanni keenya kan itti amanee itti gale mootummaa kana diran kan itti amananii itti galan
isaan afaan oromootiin dubbatan isaan oromoo irraa dhalate kana ta'uu isaanii isaan kun oromoo warra gartee akka amma duraan godhuu miti warrootan akka barootan 90 takkaasan nu godhuu miti jechuu isaanii hubatanii itti amananii oromummaa isaaniitti amananii galan duuti irraa nafne du'a saniif namni deebi'anii gumaan gaafanne hidhaan irraa nafne hidhaa san deebi'anii bira dhaabbatanii hidhaa sanirraa